warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota Obsa Show subscribe godhuu hin dagatinaadha. Waan babbareedduu kana isiniif hin dhiyeessa afaan addunyaadhaatiin galatoomaa bulaa horaa dagaagaa bal'adhaa ulfaadha. Yookaan bozonee minjaariif manziif deebiin ani isaanii kan nu gaggabaabseeti na hordofa. Deebiin kun maali? Obbo Abiy Ahmad akka isaaniitti meeshaa saalaa namarraa murini. Akka isaanii harka namarraa murini, akka isaanii harma namarraa murini, kanaafi gabroonfataadha jedhaniin. Isaan namni isaan zarraafee isaanii yookaan jabaa isaanii kan jedhamu ka addunyaa mitiiti Itoophiyaa keessatti beekumsa takka harkatee namni dura dhaabbatee waan akkana gaarii goote jedhee noovelaa mitiitiiti maarrabii takka kanneef maarrabii furriidhaan fudhatan takka kanneef hin jiru jechuudha. Kanaafi arrabsanii jechuun waan naman qaliniif waan nama harma namarraa muriniif waan meeshaa saalaa namarraa muriniif isaan biratti fudhatama dhabee jechuudha. አሁን በአማርኛ ለነሱ መልስ እሰጣለሁ። ምንድነው ዶክተር አብይ እንደዚህ የተከበረውና ስጦታ የተሰጠው ጥሩ ስራ ስለሰራ ነው። ለምን እንደነሱ ጀብዱ ነኝ ያሉ ሰዎች ለምሳሌ የሰው አካለ ስጋ አልቆረጠም፣ እጅ አልቆረጠም፣ ጡት አልቆረጠም። ለዚህ ነው እንደዚህ የሚያደርግ ሰው ነው እነሱ ጋር ጀብዱ ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ ዶክተር አብይ በዓለም ላይ ሙሽ በኢትዮጵያ ሙሽ በአፍሪካ በዓለም ላይ አይን ባለው ሰው ታይቶ ነው ሽልማት የተሰጠው። ስለዚህ ሳይመቻችሁ ከአይጥ መድኃኒት ጋር ዋጥ አርጉ። አስተዳዳሪያችሁ ዳምጡ። አንዳንዴ ምን እንደሚሉት የወካሜ ደገፈጣዋን ምን እንጃ ወኒ ተቆጠቆ ባል ከኛማ ሂካ አፋን እንግሊዝቱ ከንቀምነ ሂካ ገንደሳኒ ዋን አፋን ገንደሳኒ ቲኒ አረፍ ጅረኔት አነሳን ማበ ከመለ ልጅ ኩንቄባ ማልቦታ ሂካ እንቀም አድመረቱ ጆሃሮ ወኒ ኡኒ nama rafeetu isaan kana bulchuu ni danda'amus taa'e baqqalaa garbaasuu wanni akkana jedhanii itti aaraniif kute iski adda waan isaan jedhan kana mee qaceelluma gurra banadhaa oromoo warri afaan amaaraan beene caqasaame አዳምጡት እስቲ እነዚህ መሀይም እነዚህ አግድም አዳጊዎች እንዴት እንደሚሉ እዩ። የሰው ጭንቅላት ነው አሁን ይሄን የሚያወራው ንፍጥ ጭንቅላት ወረበላ ናቸው። አዳምጡ አብይ ነው የጨዱ ቀባ ከይሮ መጣ የጨደ ቢሸርቡ ነው ማንጃ እዚህ ውገደ ዘኒ እመተ በደዋ ሂካውን ቀቡ ጀቸቁ ሂካን ቀቡ ሂካን ቀቡ ይሄ ትርጉም የለውም። እንቀብሮ ምንድነው ትርጉሙ ምንድነው? የሀገር ቋንቋ ከሆነ ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች በሰው ቋንቋ በማበላሸት እንጃ ህግ ፊት መቅረብ አለባቸው። hayyee amma kutaa afaan arabaatti sin dabarsina. afaan arabaatiin addunyaan maal doktor abiyyiidhaan jechuu jirti dhaggeeffadha. تحقيق السلام خاصة وإصلاحاته الداخلية التي منحت كثيرا من الإثيوبيين. dhaggeeffadha ammaan tana maal jee waa'ee Nobel Peace Prize kanarratti miidiyaan guddichi addunyaadha Aljazeeraan jechuu barbaadeeti. Asirratti maal jee bakka kanarratti jechuudha. Dr. Abiy Ahmad waltahii Eertiraadhaatiif kana buusuudhaan bira dabree ammallee biyya keessatti daakilii jechuudha. Biyya keessatti nagaya buusuu isaatiin Nobel Peace Prize yookaayoo badhaasa guddicha namni nagaya addunyaarra badhaafamurraa Aljazeeraan maal jechuudha jirti dhaggeeffadha. Namoonni tokko warri hinaaffaadhaan guutame maal jechaadhaa jira. Sababa Eertiraadhaa fi maal qofa walitti araarsanii Nobel Peace Prize kana badhaafamee jechuu jira. Obboleeyyan kiyya hin dogongorinaa dubbiin achi qofaa miti. biyya keessallee dhaggeeffadhaa kunoo. كثيرا من الإثيوبيين الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقا. karaa nagayaatiin jireenya bareedaadhaan lajnaaf maal jettii 18 شهرا فقط baatii 18 qofatti أبي أحمد مقاليد السلطة في إثيوبيا وحصوله على جائزة نوبل للسلام. dhaggeeffadha amma jecha inni jee kanaan isiniikaa baatii 18 qofatti 18 shaaran baatii 18 qofatti namni Nobel Peace Prize kana yookaan wanni kanatti gahee siinja jechuun taariika addunyaadhaa keessatti histirii addunyaadhaa keessatti.
هذه الأشهر لحظات فارقة في تاريخ إثيوبيا، بدءا بإطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين مرورا برفع الحظر عن مجموعة hinjiruu jee taariika Itoophiyaadhaa keessatti namoota hedduu hidhamtoota siyaasaadhaa akkanatti haala kanaan gadhiisee وصولا إلى المصالحة مع إريتريا itti gahee Eertiraadhaa fi Itoophiyaa hedduudhaas nagaa buusutti في إفريقيا. akkasuma Afrikaatti dabree منح الجائزة يأتي بناء على جهود السلام والتعاون الدولي وبصفة خاصة لمبادرة السلام مع إريتريا نهنئ الشعب الإثيوبي كما نهنئ أصدقاء إثيوبيا وهم جزء من هذا الإنجاز العظيم. nuti badhaasa kanatti inni gahuudhaaf isa qofaa miti wanni ummata Itoophiyaadhaa guutuudhaan baga gammaddan jennaani haqa keeysan jennaani akkana jechaadhaa jiru yuutuubii cheenelaal obsaadhaa osoo hin ta'in miidiyaa guddicha addunyaadhaa aljaziiraadhaa jechuu barbaadeeti. اللحظات الفارقة في عهد أبي أحمد شملت أيضا منطقة القرن الإفريقي، حيث شارك بحماسة في رأب الصدع بين حكوماتها، فتوسط لتطبيع العلاقات بين الصومال وإريتريا، وبالمثل ساهم في تقليص walitti araarsuudhaan Soomaaleedhaa fi Eertiraallee nagaa isaanii dubbusuudhaan akkasuma qarna Afriikaa baha Afrikaadhaa tana guutuu jechuudha. فجوة الخلاف بين جيبوتي وأسمرة، كما سعى Khilaaba gartee duraan wal diddaa gartee duraan Jabuutiidhaa fi wanni jidduu jirtuus jechuudha. Ilmi abbaa gadaadhaa. التوسط بين كينيا والصومال في نزاعهما Jiddu galeessa gartee akkasi jidduu seenee siinja Soomaaleedhaa fi Keeniyaallee اتفاقا تاريخيا لحل الخلاف. waliigaltee addunyaan ajaa'ibsiifatte dinqisiifatte. this specific recognition and بلا شك أن الجائزة ستمنح أبي أحمد مزيدا من الطاقة والإرادة والهمة Nuti duraanuu hojii isaa laallee shakkii hin qabnu. السلام والتنمية في القارة الإفريقية، وهي بمثابة الدافع الحقيقي لما يمكن أن يحققه في المستقبل من نجاحات. وبقدر ما كانت مسيرة أبي أحمد مليئة بالإنجازات، بقدر ما كانت حبلى بالتحديات، إذ تعرض الرجل لثلاث محاولات انقلاب فاشلة حاولت Inqilaaba yookaan fonqolcha mootummaadhaa yeroo meeqarra geggeessanii yeroo gartee addunyaan jaalala isaa tana machooytee jirtu kanatti fonqolcha mootummaadhaa kabakkan geenye gartee kanarra geggeessanii meelaala jaziiraan addunyaadhaatti sallaanuu. التغيير. يمثل حصول أبي أحمد على جائزة النوبل للسلام دافعا قويا له للاستمرار في سياساته الإصلاحية، إذ ستعطي الجائزة أبعادا أكبر لتجربته وتعزز ما يطلق عليه البعض الوصفة الإثيوبية لحل الخلافات السياسية رغم تعقيداتها. حسن رزاق، الجزيرة، أديس أبابا. Namni kana jee gabaasuudha jiru Hassan Hazaar Finfinnee irraa jeeti gabaasaadhaa jira akkasii obboleeyyan kiyya obsa shoow sabiskiraab godhaadhaa wanni kana itti fufaa ittiin isinii fufaa akkasuma waan takkaan isiniin jechuu barbaadeeti wanni isiniin jechuu barbaade maalii dhumarratti waa'ee gartee